السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرينكيا بكي جروحني بيا يمني واجرا يوني دورا شورا. أسيتي ومن كنيا ورني قرتي وقع جدما جرو وقع خدن جرو أسيت ركتا جرا. كنا فني أسيتي ركنا كنيا كنا يوني قافنا شورا خرتي غربية كانوا قال جتنيف. هنقلماتي ديبسا نونكاينا شورا. نمن كوني وقع هدورا وقع جدما جرو جرا وقع خدن جرو جرا. gargaarsi hin jiru kanaafuu namni rakkina hamaa kan jiraachuu uummanni keenya mootummaa kan booddee dhaabbatu jennee sin gaafanna kanaafuu nama gartee as jiru wal gaara gaafanna eenyu sin jenna Safiyaa Mahmud Habib waggaa meeqa sirtoo ani waggaa 14 jiras waggaa 14 jirte jechuu duuba gargaarsa waraqaa yoonii ni qabdaa waraqaa yoonii asliin qabaan mandeetaan qabaa maanta qabda jechuu gargaarsi kan takka gargaarsa gizee fadhannaa kanneen gizee fadhanillee narraa muranii ilmoon tiyya odoon gargaarsa isaanii gaafachuuf deemuutiin ilmoon tiyya makiinaa na duraa nyaattee duute ilmoosiillee osoo gargaarsaaf deemtu ilmoosiillee makiinaan dhootee jeeftee jechuudha obsi gargaarsa waggaa 14 jirta gargaarsa akkasii kennan jechuu gizee fadhanni kannan gizee fadhan amata keessa baatii sadi faanu qonnan hin jiru jaan amata keessa jechuu baasiti maan keenyu maqaan kee Sultaan Kadiri ani waggaa 9 waraqaa seeraa fudhee biyya kana jira wanti isaan nu godhan hin jiru harki kun na cabaa sibiila na keessa baasadhee hagadhaa kadhataa jira waa takka nu godhan jirtu sibiila na keessa jira duba gargaarsa kenna yoo hin jiru gargaarsa kenna jechuu sibiila eenyu sudhee sibiila konkolaataa motora na kuffisee lafa dhaheetiin hin cabe okay waggaa sadiif maan na keessa jira na gargaara inni ni didanii hagadhaa waan isiin nu gootu illee hin jiru akkanumatti yookaan ayitii dhaqi yookaan koominiitii dhaqi jettee nu dararaa irtii waan shiriyamanii fi waa takka bu'aan buusaa jirtu gara biyyaa galannee baatii sadii waa takka nu godhaa jirtu takkine kanaaf asii baanee waggaa meeqa sirtoo amata 12 jira duba takka gargaarsa furtee inumaan argineen qarqaarsa isaaniitis tama kanaafuu jechuudha wallahi biyya keenya feena nu amma biyya keenya malee biyya namaa hin feenu biyya keenya keessa jiraachuu irra gaarii ture biyyi namaa wallahi ammaamni nu fixe ajaan ilma namaa nu fixe bes obsi ilmoo kan kee gaafas ilmoon kan keessaa duusanii duba gargaarsa gama yoonnitiin immoo suganni jira guyyaa deemeetiin firaashaan bitadhaaf ilmootiyyaaf jee duraanillee meeshaa isaan gaafadha irraa dhabe akkasitti firaashaan bitadhaaf jee saafiyaa geessee michiyootiyya makiinaan na duraa nyaatte namni tokko qawwaanaa godhe guma ilmoo keessi kana jechuun guma ilmoo keessi kana jechuun guma anaatuun fedhu jeen hayyo obsi wandi mina ስለ ችግሮስ ተነገር እዛ ጋር ስንት ጊዜ ሆኗል? ኦኬ ከ10 ዓመት በላይ ነው የሆነን ምንድነው ዋናው ሐሳቡ በዚህ በዩናይትድ ኔሽን ከ3 ወር በኋላ ስደተኛውን ወደ ኢትዮጵያ ትራቨሊንግ ዶክመንት ሰርተው ለመውሰድ ነበረ ነገር ግን ይሄንን አላደረጉም ይሄንን ያላደረጉበት ምክንያት ምን እንደሆነ አላወቅንም ይሁንና ስደተኛው ወኪል ሰጥቶን 3 ሁነን ገብተናል ሴትዮዋንም አነጋግረናታል ያነጋገርነው ነገር ምንድነው ምንም እዚህ ግባ የማይባል ነገር ነው ያለችን የተናገረችው ማነጋገር ካሁን በፊት ያለችው ነው የደገመችው ስደተኛው እየተሰቃየ ነው በችግር ነው ያለው በበሽታ ውስጥ ነው ያለው ብለን ነገራናት ነበር ግን የሰጠችን ሶሉሽን የለም በዚህ ጉዳይ ነው ጨርሰን የተለያየ ነው ታዲያ እርዳታ ስለ እርዳታ ጉዳይ ሰው እዚህ ሲኖር ብዙ ሰው ለስደተኛ እርዳታ እየሰጡ አይደለም ታዲያ ይሄስ እርዳታም ስለ ትምህርት ቤትም ተነስቷል የሰጠችን ኢንፎርሜሽን ብዙ የተመሙ አሉ ይሄ ጉዳይስ የታመመ ሰው እንዳለ ለሷም ነገራናታል በዚህም ጉዳይ ላይ ያለችው ነገር የለም ማክትለ ወንድምቱሜ ገለቶማ አኒ መቃን ከየስማን ገለቶ ዱሌ ጀዳማ ኢትጋፈተማ ኮሬ መንጉዶ ሐዋሳ ኦሮሞ መጋላ ያመንሰናቲ bakkeen amma itti argamnu kun waajjira UNIFO ani akka nama shaksii tokkootitti waraqaa qaba bara 17 qaba namni ana dura qabullee waggaa 25 28 30 qabullee jira ka isaanuu been waajjirri nu heddumminna baraa irraa kadagatantu jira arraafonni nuti dhufnee gaafanne baatii 3 dura galtanii jedhanii nu waamanii galmoofnee jirra akka baqataa kamittuu dhufnee galmoofnee biyya teenya waan feenuufi kalee baqattummaan biyya nu baafte sun adha waan biyya hin jirre biyya galla jennee dhufnee galmoofnee jirra kanaaf jecha waajjirri waan kaleessa nuun jedhe san nurraa tursiisee jennaan dhufnee gaafanne rakkinni baqataa irra jiru kana takka 2 3 4 jedhamee kalaakkamuun baqataa kana addaan baasuu yaalanii qarqaarsan kennanii fi mana barumsaa irraa hin ari'anii ati waraqaa heeraaf seeraan qabdu deemi jedhanii ijoollee isaanii ari'aa jiranii waajjiruma ofii kireessanii ijoollee itti qobsiisan waajjirrummaan kun kan UN kun ari'aa jira mana yaalaan argannu ijoolleen teenya yaalamtu dubartiin teenya yaalamtu waajjirri UN ka jedhu kun abbaay tsahayyeeti as dhaabbata isuma santu as jira amma Itoophiyaan kufee jedhanii as jira
ammas Tigraayitti illee galli as dhufee as keessa taa'a Abbaay Tsahaayee kana kuffisuuf ummanni Oromoo namni kamuu diqqaaf guddaan dubartiif ijoolleen tokko taanee gamtaan hiriira waamuuf deemnaa akka baqataa tokkotti bakka kanatti dhufne akka mootummaan Itoophiyaa nu argutti ammas akka iyya nu dabarsutti tana dura bara 2011 yoo yaadannoo ta'e nama 11 hulaa tanaaf nurraa fixan amma nurraa ajjeesan rasaasan kanaaf jecha waajjirri kun har'allee borullee waan sawwaan nu deebisuuf deemuuf mootummaa Itoophiyaatti illee nu dabarsaa wal jalaa sheer godhaa nuti biyya gallaa gaafanne Awurooppaan gaafanne waan biraan gaafanne biyya teennan nu galchaadha biyya galuu yoo rakkina ka ta'u ta'e nu haa himanidha kana yaanni. Galatoomii duba warri maandeeta qabu gargaarsanii qabamoo hin qabu? Hin qabu qarqaarsi ka jedhamu hin jiru maqaan qarqaarsa jedhu hin jiru mana irra deemanii isin qarqaarra jedhanii nama barreessanii abbaan manaa baqataa mana ari'aara UN'n isin qarqaartii mallaqa dabalaadhanii namni jiraachuu dadhabee jira jiraataan jiru. Duba baajata kana maqaa baqaatiin baajata addunyaa ol qabanchu duba baajata kana duba isa keessanoo? Baajata kana bakka isaan geessan Abbaay Tsahaayee gaafadha. Ati yoomee waan jiran tume? Ani wanni jechuu barbaadu biyya kana gaafa baqannee rakkannee dararamnee waraqaa faannoon diimaatiin qaxxaamura faannoo diimaatiin biyya kana dhufnee as keessa warra jiru jira naman beekus ni jira amma immoo kan dhufne biyya kana gaafa seennu guyyaa 15 nurraa fudhate biyya kanaa ba'uuf garuu waggaa 30 nutti ga'ee jira jechuudha nuti amma waan biraas hin gaafanne warri maatii qabu yeroo lolarraa kan ka'e addunyaan beektu yeroo ammatti biyyattii tana maatiin gara biyyaa deemee jira akka ijoollee fi daa'imman dubarri gara biyyaa deemanii nuuf ijoolleen keenya gargar baanee akkanatti jiraachaa jira yeroo ammaatitti namni quba nu qabu hin jiru addunyaa keessa iyyuu alda jiraachuu dandeenya kanaaf uummanni biyya keessa jiru warri mootummaas ta'e warri aktiivitootaas ta'e akkasuma warri maas miidiyaas ta'e akka quba nu qabaattan akka nu iyyatan akka nu bira dhaabbattan isin gaafannaa kanuma gaa haalli jiru waan biraa wanni kana jennu hin jiru du'aa jirra gara biyya akka deebinu barbaanna akka nu gargaartan waan dandeessan hundaan akka nu bira dhaabbattan isin jechuu barbaanna. Galatoomii. Ani akka mataa kiyyaatti jaartii intala ilmoo bira hin jirre jaarsi na bira hin jirre kophaa kiyya cinqamee ijoollee afuriin amma sadeenuma na hafuu wajjin na galchaa amma bakka na godhaa jee dadhabee waraqaa maantee ta'an qabaa waan takka isaan irraan arkanne. Ilmaan meeqa qabdoo? Ilmaan afuri kaniin asi qabu. Ilmaan afuran keessaa tokko jira? Takka adduute amata shanii umriin isiidha amata shanii. Gargaarsa ammallee isa kennachu gargaarsa akka takka kennachu. Walaa takka naaf hin qannine. Nuti waan kana hunda ni argina obsi. Inshallah nuti gartee ammaan tana biyya qabna mootii qabna kanaafuu biyya keenya gala obsi. Inshallah. Obsayyee. Maqaan kiyya Jeelaa Muhammad Said jedhama. Dhugaadha siin duras anis wakiinan na dhayeetiin jira. Namni yoo inni tun kana gargaarte hin jirtu. Jala deemaa dhaqee wanni fidi taqriira fidi maal naan jedhaa dhaqanii nan gargaarre jechuudha. Waraqaa sanee kan ittiin dhaamtee Mustafaa ciifamtee fidi naan jedhan. San immoo isanis naa baasanii geesse baatii takka na gargaaranii achi booda immoo nan gargaarre. Osoo akkasii walii gad deemu kun amma sibiilli sana keessa jira. Miila kana keessa sibiila na keessa jira jechuudha amma. Bakka ta'een dhaamee asii. Galamma sibiila hangalammas keessa jira jechuudha. Hagammaa na keessa jira na keessaan baasa. Na keessa jira na keessaan baasne jechuudha. Jala deemu jira ammas dadhabeetiin kalaas immoo mallaqas fixadhee duraan immoo ijoollee Oromootu na gargaareetiin Mustafaa sanis na fide ammaaf immoo mallaqa fixadhee mana galee mana taa'u jira jechuudha. Kana hunda ati waraqaa yoonii qabda jechuudha. Waraqaa gartee waraqaa maandeeta isaan baana sanii qabda jechuudha. Isaan qaba. Kanaafuu kan hunda eega dhoomtee makinaan sidhee kan hunda gargaarsin goone jechuudha. Naan goone isaan. Kunis hangalama duuba kan hunda gartee ijoollee Oromootis gargaaru jira jechuudha. Lammiitii na gargaaru jira. Obsi inshallah kunis gartee waan gaarii obsi. Obboleeyyan kiyya anamantana laakiin isaan waan waraqaa isaanii kana numan qaba. Amata 18 biyya kana keessa jira. Amata 18 jechuudha. Amata 18 bara 18 jira. Ilmaan kun ilmaan yataamaadha. Abbaan qaban? Abbaa isaaniitiin adda baane. Laakiin gizeen dalagaa harkadhu fi gizeen dalagaan harkannee wal qixa. Gizeen biyya namaa kana keessa cinqannee biyyoota nyumaaf hin hawwee qabaahu. Biyyoota iyyatanaaf hin hawwee qabaahu. Biyyatti iyyatana gizeen nagalchaa je'anis nagalchuu didaniihu. Biyyatee si galchuu didan gargaarsa isa kanuu didan. Gargaarsa naa kanuu didan gizeen gidaara rafuu jiruun qaba obboleeyyan kiyya yoo naa himee jettan jiruuti jibbeen jira jechuudha. Kanaafuu wallaahi jiruun biyya namaatu jiruu saree jechuudha isiniif himuu hin danda'u jechuudha waan takkallee isiniif himuu hin danda'u. Amma laakiin gizeen sharaa gubbaa rafu namni hundinuu qubaan lafan lalaatanii ashariinaaf asharanaa kan naa himee jette. Amma wanni barbaachuuf qabu biyyatti malee waan biraan barbaadu hin je'an amma isaanitti himadhe. Laakiin wanni isin naa himuu
qabdan biyyatiyya daddaffi maqaan kiyya Saa'aada Abdii Amin naan ja'an ijoollee lamaan qaba amma tanaaf daddaffi takka keessatti amma na galcha jennaan na didan giseen gitaara rafu jiruun qaba baleeyyan kiyya amma tana jarjartanii amma naa iyyoo dandeessan naa iyyaddaa yookaan amma biyyatiyyatti amma waa ilmaan Oromoo waliin dhabuu isaatii naa galcha amma isinummaan na galcha yaanni saar naan galchuu didee jira jechuudha kun amma tana dadhabadhee obsachuu dadhabadhee ilmaan kun abbaan خلاص أبسي نتوان دنيل قوانا أبسي هيا كلا الماء قبضه المال لما انقما خلاص أبسي وشال أبسي شارع كبار فوجرا بلا ينقيا شارع كبار فوجرا أبسي ركنت دجرا رقت وان جولين أركا جرتان تون أرانتنا عمرين سيخنو جوليس لا وقا خداني خدالما جوليس لا من برومسا لقو قبدو خمان برومسا أرقچو قبدو بيكم سدبدي برنوت دبدي أكنت مني دمتي عمري تنان أسجيسي جرتي بفخنا هنقاركنا دادا خنا خيسو عن جروفي موتومان دمي قرتي موتومان خن إثيوبيا موتومان كان خنانو روميا وان كان لالو كبا دم خنا قرتي قرا يونكسيرتي دم خنا تتمان أكا قرتي نوجين أبتني نتسبيا خنيا تكنو قلشن أسمان شيرك قوتن سنغافنا قلتوما akkuma beekamutti obboleeyyan keenya gartee baqattoonni biyya kana keessa jiran warriiwwan bara 20 ol jiranidha as keessattuu ijoollee yatiima as keessa jirtu tun qarqaarsa waajjira UNHCR irraa wanta argachuu hin dandeenye ka garteetiin dhibames fayyaa argatu ka beelaan du'a waajjirri UNHCR akkuma argitan kana kunoo gartee waraana bakka kanan naqeetiin akka namni mooraa sanitti dhiyaate mirga ofii akka baqataa tokkootti hin falmanne akkuma argitan kana waraana gartees dhaabatu kana ni gartanii isa kanaan gartee fagotti akka gartee namni mirga isaa rakkoo isaa akka ibsan godhuudhaani gartee uleen tumanii dararaa adda addaa irra gaanii waajjirri UNHCR kan gartee Yaman keessa jiru kuni waajjira mirga ilma namaa mirga baqattootaa dhiibu ta'uu isaa isin laaltanii warriiwwan gartee mootummaan yeroo ammaa jijjiirama fide mootummaan Itoophiyaadhaa lammii isaa taas biyya namaa keessatti rakkoof dararaa adda addaa keessa jirtu kadhumataa jiran akka nu dhaqqaban dhaamsa asumaan dabarfachuu fedha galatooma. Uummanni keenya kan biraa immoo uummanni keenya akka biyya irraa hin baane biyya keenya irraa hin baane nuti amma biyya qabna abba qabna biyya keenya gartee gamuu fuuldura ofuu malee akka biyya irraa hin baane kanaaf kan kute nuuf gaa kanaaf immoo boromsachuu isin jaa galatoomaadha viidiyoo kana share godha biyya keessa irraa hin baana biyya keessa misoomsa boromsa baradha wal jabeessa wal gorsa nuti gartee biyya keenya inshallah fuulduratti Ameerikaani caala inshallah yoo gartee nuti gartee jabinaan deemne Ameerikaani caala kanaafuu isin jaa galatoomaa ulfaadhaadha anaaf jiradha. Biyyi keenya alhamdulillah biyyi keenya bilisoomee jira. Kanaafuu biyya Yaman keessa wallahi gaazan qabnu nyaatan qabnu ilmi Oromoo bakka hunda